Kuna wanya tahu si kopi sini rapi. Kalau view tahu yang dulu cendem nak aja. Oh, akasih ini tiga tahun. Itu tahu kajal kapal. Ini tenun dem, Maaf nama nu betul di sini. Saati में कहीं से एक नहीं हम उसी कॉपी से नहीं था यहाँ सिना डब्बर वाले मानिंग भी खाने तो वाला में डब्बर साहब यहाँ निकाल सलाम अलैकुम अम्मया मुस्तफा योगिरेन यांतने निलफा योगिरेन यांतने निलफा योगिरेन यांतने निलफा akasi yogiren wamte bakkasi jirtan hunduma wabiti jibu hajj Mahmudon sejarah juga eyyo kasih Mahmudon ni bi Mustafa ne kesan sejelak kiri bana din eyyo jirt Selesai itu ya kalau mana sih? Selesai. Akan selesai pun selesai itu masih pakai. hari selesai. Dogoggora dani. Hari kita terpadu itu ya mau membeli. Dogoggora garu nan selesai gal. Nyadun kongka. Bisa kami beli sih. Ini kan mana? Sekarang boleh kau? هذا مش جاي Baredam. Bared. Bilbila saya luma kamkona. Yalif. Amma salim te. Yalif abdin kun. Filano brang kamnu gati bilbila saya lan tokit. Yalif. Ya Rabbi ko mana to wa mimmo. Wa manta. Mana memori cepat dah socan betul saya. Ya Rabbi ko mana sakina makan jalan oncat. Galat wa musna chat. Atam gona. Egna me anga saati chatti me egna. Saati na mukura lama tu fira.
Saddeettiraan kan nuti dhufu. Akkam goona sa'aatii saddeetitti dhufu. Sa'aatiin bar 12 ta'uu finaa. Kana goona nan jedhe kan callisii akkam goona. Hin eegna kaa. Hanga sa'aatiin ga'utti numa eegna abdii. Tole osoo nuun kaanee immoo kana akka asitti akkanatti qopheessinee bareechin. Nufiinaaf bilbilli hanga yoonaan dalagu. Kana immoo sassaabneetu deemnee naan immoo dhufee nu dhabee immoo nutti hin qabamu. Nutti mufatu. Mufata sammuu. Akkam goona ree kanaaf. Enuma eegna. Ammas ni eegna. Nayyee. Haaluma kanatti waraabessinu nyaatee laftoo dhiyaaraati. Waaqayyo yaa Rabbii. Sani. Waa beeka. Waa. Hin kaasu moo? Laatni qoy. Hin kaasa. Hin kaasuu. Hin cufee. Ana irratti bilbila jira. Amma sa'aatii kana bilbila isaa yaalaa oolennaan. Itti deebisi. Yoo dhiisnee deemne hoo? No, itti deebisi. Dhugumatti deebisi. Kun amma moolaa naanna qabu isa silkiin isaa waama bilbilli kun qarshii hin qabu. Mana qormaanirraa. Kiyyaan yaalii foodhu. Maallaqa qabaa kan Hin qabaa'ee. Amma baay'ee manitti mufadde garuu baay'ee mamman siin jedhuun olitti. Bilbilli isaa waama bareessa wanti kaasuu dhiiseetu malee. Bilbilli isaa waama maaliif bilbilan kaasu? Maaliin nagaa sila bilbilli isaan dalagu. Tarii niitoorkii karaa ta'uu danda'a yookiis immoo chaarjii cufe hin kaase. Heelo. Maal taatee maaliif bilbilan kaastati? Bilbila keetu baatirii sirratti cufe. Qoy si eegaa jirra akka nuun si eegaa jirru osoo beektu maaliif bilbila chaarjiin godhatiin manaa baateet moonu qoosaa qabattee? Qoda taphachaa irraa. Bilbila biraatiin oonuun bilbilu. Tole bilbila biraa immoo konkolaataa qabattee dhuftanii konkolaataa irra qabattee dhufte namni hin jiru bilbilli kee akka inni cufaa yeroo osoo beektu maaliif lakkoofsa keenya immoo sammuutti hin beeku yoo jette maaf kan namaarraa nuun bilbili. Sammuutti hin qabanne dhiifama. Qoda taphachaa irra sitti fakkaate sa'aatii amma kana sa'aatii 8 kaasne hanga sa'aatii 12tti gaafa teenye si eegnu xiqqoo mashisitti dhaga'amu sammuun qabdooti. Erga dhuftee nu dhabde. Tole sammuumaan bilbila koorraa moo si bilbileen namaaf hin kaasne. Qoy amma eessa jirta ofii kee? Moo siluma dhufaan jirta haftee? Deemnu gaafa si ilaallu daa'ima sitti fakkaannaa dhuftee nu dhabde. Isa immoo yeroo tokko tole maaliif bilbila koommoo hin kaastu? An bilbila riyyaa koorraa gaafa si bilbilu kan ishee kaastan koorraa maaf narraa maaf hin kaastu? Bilbilli kee waama ture wabi maal taate bilbilli kee koo waama ture hin kaastu. Tole mee inni darbe silatti waan goonu hin qabnu wanti darbe mataa bishaanii laalamu eessa jirta tammoo feeshi. Gaakottu qaamaan gubbaarraa maal hojjettaati? Gubbaarra jirta taanaan daandiin asii gadi gabbuusu tokko jira wanta akka boolla wayii. Achiraanii xallistee moo yoo dhuftee nuun agarta nuun bakkee irra taa'aa jira meedaa keessa maasii. Loomii kalarii shaarbii fadhi. Ani shaarbii loomii kalarii uffadhee jira. Gurraachaan kaawwadhe. Shanuma gurraacha uffattee siruma simatti dur ittiin beektu. Taa'umsa wayiitu jira kan piroogiraamiif qophaa'e natti fakkaata. Taa'umsa jiranii kan warra cidhaafaa natti fakkaata. Jeenu utuma naannoo kana jirtuudhaan ni tamma moo teessee nu ilaalaa oolteeti. Mucaa kana nama nuuni.
Mul'annu. Sitti argamnu hojjaa keenya gaggabaabbatee jechuudha. Hojjaan keenya dheeraadha. Waama fedhee fi iddoo taa'umsichaa barteetta taanaan callisii maqoo. Dura san jirra. Argitee kaatee malee isa dhangarraa argitee taane siluma naannoo kana dhaabbatee nutti qoosaane. Kan isin ajaa'ibu Nama ajaa'ibu. isin gowwuma keenyas hakama kanaatiin eegnutu na aarsaamnaan isatti baay'ee natti dhaga'ama. Waaqaan baay'ee manatti aarsee isa iddoo taa'umsaa ol gahiidhaan utuma beeku ati yoonii muka Achis dhufe isin dhaban hin jedhe. maal eessa hin argamnu ciisnee waan jiru taa'aa irraati nama bakkaan nu laata nama laaf baaliyaa deemu Maalumatu si mudatee taa'u. waan tokko isa mudanne laatti ni maasu dhugas waan tokko isa mudanne numaan nu aarsuu fedhe kimanii. Dalishaa dhallu asanti. Nagaan jedhaa garaa isin nyaadhu ani laa akka bareedee dhufe laala waan isin ajaa'ibu jechuudha. Siiriyeesli akka kanatti dhufne kanaaf uffata kana uffatee ture jalqaba jechuudha. Kunoo Maanni ilaallatare ilaallatare kan nuti si beellame sa'aatii meeqatti dhiifama naa godhaa kashi sa'aatii 8dha kan isin. kan nuti si beellame sa'aatii meeqatti Sa'aatii 8dha. asitti fakkaate kunoo waan nyaatamu si qopheessinee raafite kanaafiyyuu taa'ee nyaadhu nuti hin deemnaa keenya. No akkasii miti kaa taatash. Lakki sa'aatiin dheera baay'ee nutti dhiyee. Laga kanatti raabessinu nyaata siinsi gammachiisuuf inni raabessinu nyaachuu qaba. Naareen dabbarataa kottaati. Deemna. Ko nawamtanii deemture. Maal goona ree sa'aatiin nuti waamne toositu dhufuu dide. Deemna dhugaa akkatti seenne maali mudannoo si mudate kana muluu. Karaa irratti konkolaataan gommaan dhoohe. Bilbila nama biraatiin. Keessan sammuutti hin beeku bilbila keessan. Akkamitti akka jaarraa digdamii meeqaffaatti yaaddati. Bilbilli kee gaafa chaarjii cufuufachaa jiru akka nuti si eegnu hin beektu. Sa'aatii 8tti beellamni keenya. Bilbilli kee moosoo chaarjiin cufiin kan hiriyyaa kee nama si bira taa'u fuutee irraa bilbiltee akkasattu na mudatee yeroo xiqqoo na eegan hin jettu. No waan biraa yaade miti seriously isin anaa jettanii qophooftanii akkamitti waan biraa yaade. Taa ka jalqaba. Kennuun deemna been. Maaf nama nu battan isin. Sa'aatii meeqa keenya si eegneni amma si qopheessine taa'ee nyaatu. Sinaa dabbaroon maaliin beekan iddoo kana keessa? Nyaanni taa'e. Amma akkam godhaan akkamitti nama wajjin akkamitti jiraatama yaara. Bakka balleessee hin jira badii kiyyaadhaan maaf ulfaataa ana bira gaafa ga'u dhiifamni kun. Ani salphiseen dhiifama namaa godhamti dhiifama namaan jedhamti namni maatu. Lali! Asaanti! Lali! Ara sinaa dabbaruu kottaa. Ara kottaa namni nu arga kottaa. Lali! No, santi. Tola dhiifamu anatu balleessin jira kana booda natti hin baru. Silkii nama biraarraa bilbiluu hin dandeessa turte. Akkotoo naa hojjete toona danda'ame koo tureemi. Ani hin qabu kaasaa sammuutti hin beeku kaa akkamiitiin nama biraarraa bilbiluu danda'an. Isi osoo beektuu balleessite garuu gara fuulduraatti wanta akkasii hin Haa natti hin baru bakka waan akkasii. Kiyyaafuu du'eem dhugaa rabbii. xiqqoo ishee gaddisiisnu gaafa akkasitti teenye akkaadha ijoollee daa'imaadha hedduu karaa ilaallee dadhabnee bilbilli keenya dalagu. Ilaalali maal asiiti bara la akkuma achi baheen jechuudha ariifadheen bahe ifaan badee ture ganama immoo. Ibsaatu badee ture. Eenoo. Lali. La waan isin gootan waan isin yaaddan kanaaf seriously video tokko hojjetteen jira baay'ee guddaa mana walfaadha guddaa mana agartuma seriously la ganama innaan achi ka'u ifaan badee ture ishee makanaayyuu kun konkolaataa keessatti kan inni intini godhe jechuudha amma ta'e kan hin chaarji godhe hangas kan wal qunnamaa turre jechuudha sa'aatii 8 gaafa ga'u immoo completely ifaan kontiniin kun irratti jechuudha bilbilli koo jechuudha maalan nama waan gaarii naa yaadee hiriyyaa amma kana naa ifaaje kan akkamittiin waan badaa irratti yaada akkamittiin waan badaa yaada sammuu keessa akkamittiin waan akkasii na dhufaa na dhiifama naa godhaa garaama keessan irraa jiru asusha afoon. Maal goona amma dhiisu malee gara duubannaa foonaa lilla. Akkas. Elisa. Ani si dhiisee. Ati beektee afoo ilaalaa eegalu. Hin beeku. Jedhime. Afoo ilaalaa.
Shaashii keessa rifate baay'ee sitti bareedeera. Baay'ee rambareenaa. Natti bareedeera ni. Mee bareechiifne. Maali isaatii meeqa ta'e isaatii gubdee sitti bareedeera gaafa nam isheen kaana nan beekana. Maal beektaa doo beektee akka kanatti maratta? Dabbasaan kee kan mul'inne. Mul'ate. No. Amma. Ntaane? Yaa kuga kaatti ta'u. Qoisi. Reeffadha ammas. Ni ilaal kan ishee kanaa. Iseen mun itti dhalatte kaan mun beeku. Midhaan itti dhalatte mun beeku. Isa irratti immoo akkamina beektaa? Iseen shaashii isheen fidetti isa namarraa mucucaatu. Ayaaf immoo isa mucucaatu naa bitte. Immoo balleessaa ishee. Maanni biyyaan akka kana amantaa? Asuma maaf agarsiisa? Isa. Kanama qowwalti qara. Maal waaqayyo akkam goona? Amma ta'eera? Baqateera baay'ee sirraa bareedee jira. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabajamtoota hordoftoota keenya Wabiitiyuub Adaamaarraa ka'een jechuudha. Jooree jawwaree dadhabee as dabree achi dabreen jechuudha. Xumurarra wanti ganama dhaamamte hin ooltu amma ijoollee kana argaa garuu hedduu kanatti mufatanii jiranii baay'ee manatti haaranii jiranii. Argitanii jirtani dudduuba fiigee maal jedhee ispoortii hojjennee miraamin qabeen deebisee jirre kana fiigichi irraa isinirraa bareedaa jira. Fiigicha asirratti seentuu shaappii dhibba si buusisee ture. Nuti gatii garaa laaf nuuf deebine miti. Tu nama biraa fiigifama si. Harree guunuure shaappiin kan baradhe qabu. Nutti tola. Nutti tola. Kana nyaattee tola shaappii jira akka akkasii. So kanaafi daba yaadee miti normaalii bakkuma isaan jiran dhabe dhuma kootu ifaa cufee walumaa galatti baay'ee maaliidha ilaa baay'ee yaalii hedduu booda yaalii hedduu booda wal agarre moo sinin argadde jechuudha wal arganne turudha. Asika ana mo Maala jabdee maal keessumaa nu dhaka seegne dadhabne lamaan keenya nu keessumaa ay akka daran jimti keessatti no tanira hedera soo guddaa galatoomaadha baay'ee hiriyaa kana isin abaasu serious akkana isin abaasu kan akkas garaa laafu dhuguma namoonni daafa abaasu kan akka keenya kan abaayyee Laalii jechuun amantii ortodoksiidha kan isheen hordoftu. Garuu immoo gurbaa kana jettee baay'ee Ingiliffa baay'een beekuma jiru Ingiliffaan Ingiliffa baay'een dhageenyu gadi ta'e booda kaasaa tafan namooti gaafa sirra kisa gadi ta'eef nama leeffatiin. Illee fayyaalettiin Ingiliffa irratti akkuma kanaaf guddaa galatoomiin jedhaanii bifa kanaan namoonni hiriyoonni jechuudha yoo amantaa walii kabajanii haala kanaan amantaa walii jaallatanii amantaan kun waama ishee dhibbisii tokko hin qabdu normaalii hiriyyummaarra kan darbee waan adda ta'e wayii wajjin hin qabnu haala kana duukaa jechuudha. Harka caalu sooshaal miidiyaa irratti kan nuti wal beeknu inni tokko waan akkasii tokko lama kan wajjin hojjennee farzar waan wal beeknu hin qabnu bifa kanaan itti dhiphattee jechuudha. Isayyuu nama adaamaa jiraatu. Nama finfinnee jiru otoo ta'ee normaal ነው waamanii faxarsiisuu ምናምን ኖርማሊidha garuu immoo haala kanaan itti yaadanii maal akkana gochuu isaanii baay'ee namatti tola. Isheen immoo asaanti jedhamti asaanti sirriitti keessatti gadi qabaalaadhaa jecha kana nuttaanti kan keenya qaama keenya akka jechuuti. Kanaafi isheenis asuma magaalaa Finfinnee kan isheen jiraattu intala baay'ee jabduudha. Inni kunis qabadha jajjabeeffadha. Tabbafadha. Adaraa keessan Maammadoodhaas jira jirtan tabbafadha. Ana garuu ana jala faaxeetu baay'ee taphata. Maammadoonis jiraachuu qaba. Eeyyee kottaa Maammad. Arraa kaasee Maammadoonnii fi Mustafoonni akka isaan si jalatti hiriiran abdiin qabu. Eeyyee jirtu. Mustafoonni. Yaa so adaraa keessan Muhammad na Mustafa. Na Maammadoo.
Hirida qabadha. Daa'imman akkas babbareedu kun lamaan isaanii iyyuu qabanii ishee kanallee jara medaanati waan hin taane sani waanuma hundaafuu yaa ogarii obboleettii ofiitii waan gaarii yaadu waan nuti yeroo tokko dhaabsa dabarfadhu. dabarfadhu. Maammedoonnii fi Mustafoonni yoo jiraatan akka carraa warri tuubii jalatti warri yoo dhuftanii hiriirtanii fuula haaraa kan agartanii jechuudha. Daasporaa ta'uu qabdi. Daasporaa ta'uu qabdi siin dhaamsuma koodha. Kalma dhaammatta. Kanuma bina addaan Kan biyya kamii haa ta'u daasporaa biyya kamii. Eessa yaa ta'u? Diaspora maal? Bakka Maammadoo dhageesseertaa Suudaanis jiraadhu Eritiraas jiraadha. Ayisoon daasporaan jedhama jechuudha. Kanaafi walumaa galatti waan badaa miti kan nuti dubbanne I think sooma irraa cabsu jedhee yaada. Wanti nuti haasa'aa jirru kuni waanuma sirriidha waanuma haasa'uu qabudha kan nuti haasofne intalli geessee yaa heerumtu ilmi ga'e immoo haafuu jedha. Macaafni qulqulluunis Oromoonis akkasuma immoo Quraanis jechuudha. Kanaaf ijoollee kana jiraa keessa nurraa fuudhaa isiniin jenna. Hin jedhani garuu fuula kana baachaa hin jedhani. Akkasidha. Ijoollee hedduu jaalladhuudha. Ijoollee hedduu kabajuudha. Ijoollee baay'ee manatti tolanidha. Kana booda meebii fuula kanneeni isiniif haaraan ta'uu deddeebiidhaan nuti irratti wajjin hojjechuu malu argamuudha malu diraamaawwan garaagaraa jechuudha. Yeroo darbe laayivii galeen ture Wabii Creation YouTube jedhu saaqeen jira. Baneeti kan hin jiru. Isallee seentanii subscribe akka gootan ijoollee kana wajjin immoo diraamaawwan adda addaa akka isinii dhiyeessinu abdii guddaan qaba. Subscribe godha. Inshallah. Jedhi. Jadi, sama dong, goreng nanti golput. rokok apa? Majidan. Jadi kan, rokok, lama, sadi. Inshallah. Inshallah. Jadi, Rabbi jira jira. Yo Rabbi jira. Yo Rabbi jira. Inshallah. Yo Rabbi jira. Kanaafi inshallah akkuma siin jette yoo Rabbi jedhee hojiiwwan gaggaarii qabannee achirratti isinii dhiyaanna. Hayyamummoo dhamtiin hojjettu isin. Kanaaf achirratti hin argitu irra deddeebiidhaan jechuudha. Akkam saatiin kanaaf hangasiitii manzuma tokko irra isinii buusna jechuudha. Baay'eema waan natti tolee fi iddoon kuni haalli isaaniitti qophaa'anii nu eegan kun baay'eema waan natti tolee fi eenyutu nu jedha kan beektu qabdaa lalee. Nan jaalladha garuu beeku. Isa yoo hiriyyoonni yaamtuniin dhufaasa jedhu. Baay'eela ergaa ajaa'ibaa qaba as keessa jechuudha. Yoo hiriyyoonni waamte meenan dhufaa bakki siin dhufu hedduu kun eessadha? Yaa waan beektu jedhee maal yaada? Abshira yaa yoo hiriyyoonni waamte yoo hiriyyoon ishii waamte bakka hundaa akka dhuftu abdii qabna jechuudha. Bakka kanaas akka dhuftu waan gaarii walii hawwa kun gaarii miti jechuudha. Isheen jirtu amantaan isheen hordoftu gaarii miti jechuu keenya miti. Kanaaf hiriyyoon yoo ishii waamte hiriyyoon bakka baay'eetti nama waamti. Hiriyyoon hiriyyummaadha. Hiriyyoon obbolummaadha. Hiriyyoon waan hundadha. Kanaaf bakka baay'eetti waamuu ni danda'a. Kunis hiriyoodha. Hiriyotu si waamee bakka kanis si fidi. Hiriyotu si waamee nu gidduutti hiriyyummaa uume miti. Sakaanii si hawwina miti. Hawwii makeenyadha. Asii miti asu. Hawwii makeenya. Hawwii keenya dabarfachaa jira. Qalbii nutti hin cabinaadha. Kanaaf nu jedhime. Dhugaadhi. Assalamu alaikum amma ya Mustafa. Yurina yantilin nufa. Assalamu alaikum amma ya Mustafa. Yurina yantilin nufa. Yurina yantilin nufa. Yurina yantilin nufa. Akkasi yoo hireen waamte bakka isin jirtan hundumaa wabiitii ni dhufaa jechuudha. Wabiitii isin dhufnaa jechuudha. Wabiitii faana garuu as biratti akka qalbiin itti hin cabne hadaraa keessan shamarran gidduu teessee shamarran bira teessee
وانا كنا وجسيستا كنا نجني وانا مبليتين كينا نجالد وان كنا جتي في كنا كاسنيف ملي يا دبراك أبانتي متي هذا راكيس كنا تنشبينا وامبرا أكيا الناس نجنا نوف كل شيء يجاك البيران وام بسا أقولنا لله نجنا يوس هاتي لولو كده جه نيلولو كنا سوما ولين كبرنا ساون براندي مناس نجنا يكيد بنا سوي ساتين لولو كده يوجي كلولو كنو تاء أما سيتي كارو دايك أمراسني وانا فوفي يدوتين جابسنو أما ساعتين سونغا هوتي وانا ما تكو جتشا تبى تشاتم ولين ترى ترتي كيسان ولين كاسا السلام عليكم ورحمة الله